namattin sagadin nama laaltees hin deemin waan barbaaddu beeki. Anaan laaltee miti ka qabsoorra jirtu waan barbaaddutu jira ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasee fi ol galchu roorro miti qeerroo. Roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu ka hiriira nu baasu kan nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira. Kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate xollaa'in singeesse huursuun singeesse jennaan oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa walin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa. Akkamittiin wal qindeessinaa, akkamittiin injifannaa, akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa isa jedhu mataa qabdaati. Diidaa nama laaleen nama birrii sirraa guuree miidiyaa banatee achirratti reeffa kee maxxanse jennaan dhugumaan naa yaadu sitti fakkaate. Har'a garuu ibidda keessatti si waliin hin dhaabbanne. Gowwummaan keenya kanaa jechuudha. Miti amma qaa namaa dha'uun barbaadu. Namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate. Abaluun akkasiitoo jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat. Namni nama qabsoon baabura ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtuu Rabbi miti, Waaqa miti. Bakka tokko gahee nama ni jijjiirama. Gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota. Nama laaltan hin deeminaan hin jedhu kanaaf jechuudha. Hubattanii? Hooggansi